walloo fi arsii fi harargee jechuun ummata qabsaa'ota ummata gartee haga irratti qawween isaanii lafa gadi hin taa'inii jechuudha. Oromoonni guutuun qabsaa'ota sigalee bakki qabsoon akka gaariitti Minilik gaafa dhufe waa walloo godhee isin hundi ni beektan. Ummata walii dhimmamu, ummata walii hadoodu, ummata yoo wallo hokkole wallaggi boohu yoo wallaggi boohee arsiin gadoodu yoo arsiin gadoodee harargeen shimala fudhatee gabbahu akka waliin dirmanne eenyu dhaawame walloo dhaawame eenyu dhaawame arsii dhaawame eenyu dhaawame harargee dhaawame hararguma keessa eenyu dhaawame alaa dhaawame eenyu dhaawame kuraa gulaanii dhaawame ba akka namni waliin rifan sigale akkas godhanii jechuudha obboleeyyan kiyya waan kana safaataan seehina waan biyya araba deemu jiru kana waan xixiqqoon seehina sigale bar shamarran aggaaroo kan nuti jaalalaan beenu hundaatu gabbee lololabsu seeni bar guraagee fi shamarran aggaaroo guraagee nuti dalaga beena naggadachuu shaqata sii daldalachuu dubri aggaaroo immoo jaalalaan beena jara kana lamaaniitu bar gabbee lololabsine guraageen lololabsiteeti abiyyi dura dhaabbachuu turte hiriira baateen garreesse bara ajaa'ibaa keessa jirraa beekan sigale bara ajaa'ibaa keessa jirraa jechuudha so erga kana godhan eega oromoo tokkummaa sii caccabsan warri gartee oromummaa tana akkan dagaayne akkan injifanne barbaadu warri duraan aabaa'oo keessa taa'ee an qabsaa'ota ammaan reeda an akkana an miixirqishoodha jee gartee gogaa sabboonummaa uffachuu ture amma carraa harkatee jechuudha amma numaatu mootummicha humna qabu kagartee biyya harkaa qabu ka baankii fi taankii harkaa qabu harkateeti muur oromoo tana diiguu eegale fakkeenyaaf sakkareeyyaa waan godhuu ture ni yaadattan sigale sadarkaa gartee ibsa baasuu billawa kee galka deebisi billawa kee galkaa baasi sadarkaa ju'utti gahee jechuudha kun hundi maali dadhabina keenya beekadha jalqabarraa inni isinii kaasuu jira beekadha waan arra dubbiin suudii tun gabbaateef hin siimu jira erga oromoo kana godhanii booda sadarkaa numaatu hattuun goota taatu keessa dhufne jechuudha haanuwaatu abaluu keenyaa bar abaluu keenyaa akkana nuu ta'u abaluu keenyaa miixirqishoo haanuu ta'u adeeroo annamni hannaarra deeggaru nama kiyyaa miti sigale ayyoonni hattuu ta'e dursa harargeen ka'abbu taanuwatu jechuu dura lakki ka'ab nu keessaa baate maqaa harargelle nyaatta maqaa keenyaan hatu ajjeesu saamuu sirraa fafa jettee dursa tana dura dhaabbattuutu harargee qulqullu malee haay keenyaa bar hanuwatu tajettu sun ergamtuu diinaati arsii keessattis akkasuma sigale arsii keessattis abaluu kiyya naati bar ati maarreedha ati miixirqishoodha tajettu sanumaa jechuudha saniifuu ummanni keenya eega gandummaan adda baasan booda maal godhan lola idduun labsanii jechuudha osoo lola idduutti labsin gaangistaroonni kun maal godhuu ture shamarran oromoo kadachii gurguree miskiina oromoo kadachii gurguree haati sii boruun irraa jijjiira yaaboo mucaan kiyya kuyyoochi dhaqe intalti tiyyatu yoochi dhaqe qorqorroon irra jaartii mana citaa keessaa na baaftii way mee rabbiin gartee bishaan baaraa kanarra na haa ceesisu jettee qurxummii kasitti ajooytu san bishaan baaraa isiin turra cee ragaan isin isii galee ani ichirraa hundee ajaa sanirra gartee haqqisaa rakkachaa duriyyeen si taphachaa fuula si tufa akasin geenye hundi mataa qaqqabattee dhufte ka dhufe kana taa'anii asitti adda fudhatanii jechuudha buleeyyan namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi jedhe dallaalli ummata oromoo adda fudhachuu ture kun gartee haga dallaala liibiyaa nama geessutti warra adaamaa taa'u jiru warra finfinnee taa'u jiru warra dachii nama gurgursiisee nama gartee
Adaamaa irraa fe'ee Finfinnee dabarsee Finfinneedhaan naannoo Amaaraa keessaan Suudaaniin kara Liibiyaa dabarsee dachii uummata gurgursiisu jiru takka takkaan qabeenyi keessan warri gaara Suudii keessa jirtanis warri hashiisha gurgurtanis warri bar waa hedduu qophaa'u jira. Takka takkaan qabeenyi keessan eessa dhalattan amma uggii jaawar iddoon dhaloota isaa eessa maqaan isaa hadhugaa eenyu maarree uggii jiru wallaalaan gariin hohoho barakana jee jaawarii jeetti itti ilaa hanga ganda inni dhalatetti namni kun dur re'ee takka qabamoo loon tokko qabamoo sa'a tokko qabaa qorachuu jiranii jechuudha. Yoo arra qorqorroo qabaate yoo arra makiinaa qabaate yoo arra bajaaji qabaate sigale maaliin akka bajaaji san bite maaliin akka ayisuusii san bite maaliin akka obaamaa san bite ganaa qoratamtee gabba'uu deemte. Hoggi namni maqaa dhugaa keetii iddoo dhaloota keetii aanaatti dhalatte godina kee gadda kee hoggi si gaafatu ati bakka akkafanitti way jaawar akkana jee bara hohoho hajjetta sigale. Wallaalaan gartee ibidda isa gubu jiru taa'etti koflaa jedha sigale. Taa'etti kofla. Ibidda si qabachuu jiru fi koflu jirta jechuudha. Tan ammaas arguuf teessa. Sigale. Lola hin xumurre hin jalqabnu nuti. Gareen Jawaar Mohammad jedhamtu tun lola hin xumurre hin jalqabdu. So jarri kun ilmaan Oromoo kana adda fudhateeti gartee numaatu akka waan abbaa ta'e tokkicha hin qabne akka waan buuti cafaqaa jechuudha. Haga maallayni bu'uufitti cafaqaa jechuudha. Sagalee inni cafaqu kana rikoordi godhee gandatti ergu kun Finfinnee ta'a, kun Adaama ta'a, kun Dirre Dhawaa ta'a, kun Harar ta'a, kun Shaashamannee ta'a, kun Khamisee ta'a, kun gartee Naqamtee ta'a, kun gartee Moyyaalee Booranaa ta'a jechuudha. Adda walii hiranii bara naannoo Oromiyaa guuturraa biyya Itoophiyaa guuturraa waan namni seenu ilaa hanga Gondaritti caasaa tarrifatanii taa'u turanii jechuudha. Amma warra Ayisuuzii hogginaan kalee qabeenya isaanii qorachuu jirra jee katabu nama tokkicha ka gaara keessa taa'u ka hoggii suuraa isaanitti ergan nama takkaa paastaa mitiitii gartee shuumoo nyaateen fakkaanne goggogaa gartee akka qunxurroo sheexaanaa fakkaatu kanaatu Ayisuuzii 8 qabaa bar sheekha kunnaan jedha biyya. Amanuun dadhabee. Mana isaa hoggii suuraa kaasanii natti ergan G+3 kana mana ajaa'ibaatiin siin bari yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu bar namicha kana. Si'ile. Yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu inni gaara Yaman keessa ta'a. Goggogee bar. Yoo kana dirte bar lilmeen dirte dhiiga namni kun ni dhiigaa jettee yaaddaa jechuudha hidda ta'ee. Kataa'u kana barshee qabeenya nama kanaa safaata seete bara hangana bajaajii hangana ilma adeera isaati obboleessa isaati Ayisuuzii hangana minaamination sigale hangana buusee jira barsiin jedhu waa hedduutu gayyaa jira kana hunda maaliin harkatee jechu gogogaan kun ilmaan miskiinaa kana gaara keessa taa'eeti gurguruu ture cafaquu ture kammoo cafaqee warraa dhabe shamarran yoo taate fuudheeti barnumaatu li'annahu araba kana geessa siin jedhan araba kanaa wajji walii galeeti dubbii ajaa'iba dhaga'u teessan araba kanaa wajji walii galeeti miciyyoon numa dalaydi nyaattee dhuydi malee baatiin hoggi geesse akkaawuntii isit deema sitti fakkaati haadha gartee horii gurgurtee dachii gurguree abbaa dachii gurguree sigale nama kana erge maallayni akkaawuntii kana deema si fakkaatte akkaawuntii dallaalticha kanaa deema amata meeqa isaa dalaysiifata bar distii tana harkifteeti distii afooshaa ta haga arabni gaani beeytanii tokkootu re'ee kophaa fixa beekama sigale intalti Oromootun amata meeqa namicha dallaaltichaa kana nyaachifte amma namoonni gariin seenaa dur garbii gurguramuu abbaa Jifarfaa maarree gurguree miixirqishu waan akka siyaasa namni Oromoo amma gurguramaa jira 2026 keessa
21st century keessa Oromoon akkasin namaa dalayde hay mee angaafiin isinirraa qaba maaliif Haile Sillaasee komattamee naa himu Haile Sillaaseenis ilaa gaara mul'atarraa wallaggarraa hanga wallotti dalaysiifateeti kasi fidachiifachuu ture diinni nuti komannu sun diinni hoggii Oromoo kakaafnu fakkeenya fudhannu sun Oromoo dachii qochisiiseeti sigale waa xiqqishorraa hambisee fi irra guddaa ifi fudhachuu ture isin bar intala Oromoo ama 3 ama 4 ama 5 sigale dalaysiiftanii huccuurraan bittanii fi bara Haile Sillaaseen huccuu bituuf ture bar waan ilmaan isaanii nyaachifatanurraa hambisuuf ture bar mee sirna keessani mooyaa maafiyaa sirna Haile Sillaasee turre bada Haile Sillaaseen amma yoo kuntaala diida markatte kuntaala afurii fi kana ilmaan keetii hambifadhu jeeti 16 ol fe'ataa isin bar yoo isin riyaala 100 harkatte 100 guutuu saabunaa tan qaamaan dhiqattu paantiin maallaqa guddaa ho'i paantiin fibbittu saabunaa kan qaamaan dhiqattu osoo hin irraan hambifneefi akkasitti dippoosi godhattanii bar mee isinii fi sirni Minilik sirni Haile Sillaasee sirni Abiyyi maalinatti tanaafi nuti bar maafiyaa ilmaan Abiyyi wanni isiniin jennuuf tanaaf sigale akkasitti dalaysiifata isiniin jan jara kee dalaysiifateeti numaatu dalagaa tana keessatti bireedduun faan hoggii gabbatti kannaa ergaa jeejan gaara kana keessatti firaasha afaaf seete khalloo afaaf seete miciyyoo Oromoo buskuta tana dhagarratti jala qabeeti gubbarra gattaa ijaanya ilmi haadha rawkun sigale dhagarratti intala Oromoo gudeetis dhagaa caccabaa kanarratti maaliif hudduun isaa ifi ozool dhagaa kanarra taa'u sibiila taate waa takka dhagaa miti yoo mizmaara gubbaa keessillee hudduun isaan dhageessu sigale itti taphata siin jedhe ilmaan Oromoo kanatti sigale tagaa akka nama qabduu tatiqqoo akka aqlee qabduu suuta jetteeti madaamii tana rafiftee arabni hoggii ruuza quufe yoo xiyyitii gubbadha hoytee hunda ga'u jan sigale ni rafanii siin jedhe sigale warri araba beeku barqar jan sigale araba kana eega ruuzaa fi lukkuu tanatti guurtee rafiftee bootu suuta jettee shuu jettee takka aqlee qabduu jalaa baddi siin jedhe amma nama miiqaatu yaa sheekha dalagee isaanii baankiin naqu jira haati garuu biyya birooti baadiyyaa teessi wayi intaltiti yaa rabbi chirra naa baasi yaa rabbi bishaan irra hin baane yaa rabbi yaman hin da'ine yaa rabbi bakka deemtuuf hin da'ine jettee haati miskiintitti sigale ichi wayi waatti siin jedhan ichi wayi waatti siin jedhan yaa jira bargara jabina ummata kanaa gara qushaashummaa ummata kanaa bar akkanumatti waan duula kana rabbanne isiniif fakkaate bar qorannee halkanii guyyaa qorannee waan kan numaatu maal siin jaan bar wanni miidiyaa irratti ol bahu jirutu yaa sheekha wanni viidiyoo janii ijoolleen muka wal keessi maal wal gootu miitirkishoo wal gootu bartun balaa qacacaa bari siin jaan akkamin namni kana haduu dafaa janii isini koflannuun jaan maaliif nama bira taa'anii qaama kana guutuurraa ciranii nyaachisan fa'aa jira siin dhugatti idaar lubbumaaf rabbi bilisummaan hundidee hoggiin akka amala jara kanaa laalee waan takka na dhaga'ama dhugaa rabbii akka maafiyaan biyya keessaa Oromoo godhu jirtuu fi Suudii Arabiyaa wal godhu jirtu tana hoggiin laalee no ganaadha nuti ganaadha sigale ganaa sanuu bar roorroon anamma haasa'u kana cinqiin anamma haasa'u kana Oromollee ta'ee bar Oromoon Arsii Harargirra godhutti jirtu beeka sanuu ilmuma gandaatu intala wajjin daansii taphachaa guddatan intala abaluu Abraahim maarree jee lakkaawee ganda isaanii gosa isaanii hidda isaanii beeku talaysiifata siin jaan gara jabina isaanii
yoo isin dalaguu didde akka buuticha faqasiin jedhan buleessu sigale bar oromoon silaa wallomma dhufee harargee daleessifatee yaa oromollee ta'u yaaboo amala keenyan beeku haga nuti gaariin beenu minaamin wajjin guddannee wajjii maarreen taanee jenna sigale barka wajji daansii taphachaa guddatan ka wajjin ganda tokko turan kanaatu akkasi daleessifata siin jedhan akka harreetti kana haatichi dawwalte yaa maarree yaa ilma maarree yaaboon talatiyya gannaadhii sigaasii harkaa qaba jedhanii jettuun sigale kanaatu akkasi daleessifata siin jedhan gara jabina ummata kana so kana hunda eega qorannee xumurre booda wanni kun gartee maafiyaan tun oromoo keessaa bahu qabdii qajuurra gahamee jechuudha qoreen jiddu galeessaa mari'atteeti wanni kun oromoo keessaa bahu qabdii abaluu gaddeebi'eeti ijoollee maxxansee meetirkishoo maxxansee maarroo maxxansee olola opiidiyoon ooftu kanaa fi faarsee bulaan oofu kana lagannee fadhiidoo haga isiin geessu kabalaniif irraa dhoorkanii jiran soo kana sagaraa ummata sagaraa keessa jiru kana sagaraa keessa gaddeebineeti kabalu jirra jechuudha kanarratti ummanni oromoo baatanii nu gargaaruu keessaniif keessaa fi alaan sheekotiin beekaa fi wallaala wanni kun beemagan aadaaf safuu keenyaa cabe ama sadi kadhachuu turre sigale sheekin kadhatee qeensiin kadhatee beekaan kadhatee wallaalaan kadhatee dadhabee namni hundinuu hijaab jee hafuura miidiyuu maalaalu jibbe abu rabbiin baga isinitti gabbaase dhukkee irraa kaasaa jedhaniiti jawweedhaaf giriin laayitii kennanii waan namni akkasitti dadhabisanii Jaawar Mahammad guyya sadi qofa keessatti in 3 day sigale gaarri cubbuu hiddan qabuu jedhan sigale 3 day guyya sadi qofatti daaraa godhe jechuudha sangubbarraan ammaa hoggii wanti holayyiin asirratti teessu tagartee foon malee sammuun qabnetu tagartee lukkuu arabaatiin foon baafte sammuun hin qabnetu kunoo asuma laayifii marru jirra jaawarumaan hungoone marreenumaan hungeenye jechuu jirti is okay walli si yeroodhaaf yeroon ati boochu fagoo miti laal yeroon ati boochu fagoo miti dursa maarkisin maratee jira leenceen sigale bakka takka dirooyiniin hoggii rukutuu deemu saatalaayitiin laalta dura osoon hin rukunne osoo waa takka hin goone dura ni laaltaa jechuudha eega laalte booda bakka sanitti marattaa jechuudha bakka san diinni jiraa jetteeti serkool jettiin faranjiin akkatti gartaami akkasitti itti martaa jechuudha dura isin laalee leenci isin laalee jira erga isin laalee booda isin maru jira jechuudha abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba lakkaa'u jira isin maru jira jechuudha dirooyiniin hin dhukaafamne beekamu silaalu jira ganaa sigale dirooyiniin ganaan dhukaafamne beekamu silaalu jira sigale gaafachii dhuka'ee gaafa si kana ati gartee Nabi Muhammad irraanfattee Jesus in shaadaa qabattu you will see arkuuf teesse biyyaas ta'e Suudii keessaas ta'e biyya alaatiis ta'e looyarri sirra qophaawaa jira evidensiin ta'e takka takkaan haasoyni kee sassaabamaa jira sigale wanni beekee heeraatun akka afaaniin iyyan kanaame qindeeffachuu si barbaachisa sigale qindee keessattuu biyya alaa kanatti sirri qindeeffachuu si barbaachisa jechuudha qindeeffachaa jiranii wanni kun erga saabaa'oon harkaa kufte pooyintii reebuu isin hin jeen irraanfatina eega saabaa'oon duraan qabsoo oromoorraa abdii nama murachiiftu injifannoo kijibaa himtee injifannoo cululuqaadhaan gartee ummata oromoo abdii murachiisaa turte eega damasaste booda warra hudduu muka ol kaa'u kana qopheeffatanii jechuudha
wanni kun waan mootummaarraa as ka'e siin jeetiin jira sigale akka oromoon tokkummaan qabaanne akka oromumaatu kana wal godha eesaayin oromoo ta'e akka ati oromummaa kee jibbitu akka ati eenyummaa kee jibbitu akka ati if jibbitu dhugatti nama afaan tokko dubbatu afaan tokko miti nama amantii tokko qabuutu akkana wal godhaa jettee haga ati gartee namummaa kee if jibbite ijoolleen moroonoo jaartee bir amma waan moroonoo jaamu kana siyaasaa keessa waan fooyyessite fakkaate hagam takka akka namni if jibbee oromoo tanarraa achi bahee nama biroo ta'uu fedhu hagas takka geessee oromoo duraan itti baqatan akkarraa baqatan gootee jechuu hojiin tun wanni oromoo walirra dalagu jirtu wanni gaara keessa namni wal godhu jiru wanni gartee namni horee walirraa bu'u jiru tun oromoo hangas takka oromummaa abbootiin kiyyaa fi lafee fi dhiigaan fidan sigale yaa rabbi isaanin oromoo ta'e nama jechisiiftee siyaasaa fooyyeense wanni kun baay'inni guutuun abbootii qabeenyaatiin itti fanditameeti deeninnatiin itti fanditameeti amma goota gaara mul'ataa siin jedha gaara mul'ataa san rakkoo gaara mul'ataa san hin dubbatu inni maal godhani beeyta akka ati itti arsii wajji wal jibbitu si karaa bar arsiin akkana nu gootee bar wallagga akkana nu gootee ifi waajjira qabattee bar wallo akkana nu gootee bar maareen akkana kana siihaa silaa osoo goota gaara mul'ataa ta'e dursa maal dubbatani beeyta karaa gaara mul'ataa san dubbata ka osoo nama hurgufuu ilmoo namarraa baasu san ni beeyta buufata fayyaa hagam takka gaarri mul'ataa qaba dubbata dhageeffadhu buufata fayyaa ummanni keenya bar osoon asirra baadhatanii wasaasaa yaa'aniitiin karatti deeytuun du'aa jirti ganda keenyatti ganda andaladeetti osoo ambulaansiin qabnu karaa daandiin qabnu sigale buufata fayyaa gaariin qabnu doktara gaariin qabnu sigale bulchiinsa gaariin qabnu ni jiraami tajaajilli hawaasaa du'aadha jechuudha fakkeenyaaf amma gaarummaa ganduma kiyyarraa hin seeqaa goota gaara mul'ataa jira bireedduu gaara mul'ataa ifiin jetti bar yoo viidiyoon sitti as baate sheeyxaanaaf baqataa beekamu sigale maqaan isii bireedduu gaara mul'ataa jira haayamee bireedduu gaara mul'ataa tan dhageeffanna nuti laal warri gaara mul'ataa harargeen na warra ofitti hin deemnu maarra ofitti hin deemnu garuu gandi dhalootasii bishaan dhugaatiin qabu beekamu amma waan ganda kiyyatee fi fakkeenya fudhadha malee guutuun arsiin wallaggi harargeen lixaa harargeen baa rakkoon anaasa'utuun tokkumaa beekamu bireedduu carcarii fi hin jetteeti carcar keessa karaa manni buufata fayyaa hin jiru sigala bireedaa shaashamannee fi hin jaabar warri shaashamannee immoo gibiraan gadarfameeti sigale karatti yaa wallaalee milishaan kun mana taa'eeti gartee manarra deemee cafaqa inni goota shaashamanneef hin jedhu shaashamanneef wanni inni godhu hin jiru akka nama shaashamanneef sagalee ta'u akka tokkummaan sagalee hin taane sagalee tana ukkaamsaa jira beekamu ziyya inni imma diida goota shaashamannee osoo hin taane diina shaashamanneeti inni imma goota gaara mul'ataa osoo hin taane diina gaara mul'ataati jechuudha inni imma goota gartee harargee lixaa osoo hin taane diina harargee lixaati jechuudha goota maarree mitirkishoo miilliyyo je'ee gartee ka oromoo adda hiru kun sigale inni faayidaa isaatiif godha malee ummata kanaa yaaddeetii miti ummata kanaaf yaadee takkaa yaaddeetii miti jechuudha osoo ummata san guutuu gurguranii kiisha sii keenya jedhanii hagamin naa gurgurtanillee hin gaafatu gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa malee ummatuma gaara mul'ataa sanu aboo gurgurreeti bar ummata gaara mul'ataa kana guutuu gurgurreeti kiisha sii kaa'u yaanaa osoo jaanii gaara yaman keessatti itti dawwalani yaaboo meeqa gurgurtanii irraan baatu gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa haguma isaan baanii gurgura jaansanu gatilleen kirikirina nama hagas takka dantaa ta'e hin qabneetu maqaa keetiin naggadee gosateetiin naggadee eenyummaa keetiin naggadee tokkummaa gartee ati
dhiigaaf lafee hin fidatte kana seerkaa balleessu jira. Tanaafi lafaa kaanee jechuudha. Tanaaf lafaa kaaneeti saaxilu jira jechuudha. Amma yeroo saaxilaati. Tarkaanfiin itti aanti 100%. Imbaasiin Itoophiyaa illee naa galatoomtu. Warri dheengaddaa duraan jawwee jee gartee deeggartoota jawwee kan akka isa jala deemanii koppiliinki sheer vaayiraalii mana isaa baasaniif godhuu ture. Jawween itti lafaa kaanaan hayi nuti abbichuu keenya barbaannaa maarree barbaannaa jedhaniiti oriyani faarsee bulaanis fakkeessullee haa taatu yakka dalaydeen nu bira galtaa beeyi magan jedhaniiti firraa ariya yakkamaan bakka hin qabu jechuudha. Tanaafi sheekaa butaa maal jedha yakkamaan gootaas gosaas gandaas hin qabu sigalee yakkamaa manni goonni isaa gootummaan isaa gosti isaa mana hidhaati adabbiidha mana murtiiti sigalee tanaafi nan yeroo hunda wanni nan akkana jiruuf tanaafi jechuudha. So kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Kanarratti warri informeeshinaan haga ammaa nu gargaaraa jirtan baay'ee takka galatoomaadha. Kun itti fufa. Wanni biyya Arabaatun haga nama gartee wal shawwadee qaama saalaa walirraa waraabee shamarran keenyarraa maallaqa nyaachuu jiru oliinsi baasaa oliinsi darbaa yoo maallaqa hangana erguu baatte oliinsi baasaa haga ju'utti qabsoon teenya deemti lubburraa haga huddutti jechuudha. Huddurraa haga lubburraa haga huddutti jaa kitaabul jism sigale. Maaliif nuti faayidaa isinirraa arkanne maal isinirraa arkanne koppiliinki nu godhaa jennee sheer nu godhaa jennee leenca nu darbaa jennee isin rakkifu. Isin jiraadhaa haadha teessanii leenca darbaa isiniin jechaa jirra. Haadha teessan ta kophee isin lafaan deemtu hin qabne san namni gartee qaama saala keetii waraabee kanaan bajaaj adaama sirraan bitatiniin abadan kana hummaa fi haadha kana dhukkeessi wajjirraa kaafnaa dantaateetiif si lolaa jirraa jechuudha. Dantaatii tana jala bu'atee okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jetti Oromoo. Maanaan ayatoota kana okkotee yoon beekne distii midhaan itti bilcheessan tana kabeeleetu gartee qoraan jalatti akka ibiddi dafee bilcheessuuf jala guurataa jiran. Sigale. Amma waan deddeemaa jira. Jaawar Muhammad Harargee qofa poosti godhee Marree qofa poosti godhee Mitirkishoo qofa poosti godhee Milliyyoo poosti godhee siin jechaa jiran. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Sigale. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Yakka dalageetiin huraa galaan jala baqaddaa. Yakka dalageetiin afran qalloo jala baqaddaa. Yakka dalageetiin maal jala baqaddaa. Ayichile madeero. Huraa galaan sinirga. Huraa galaan ummata qulqulluudha. Afran qalloo ummata qulqulluudha. Sigale. Yakka gartee mataa keetiif dalaydi. Dhimma keetiif dalaydi malee wanni ati gartee gosa keessaa baate maal keessaa baate isaanuu dhaga'uu diddee jechuudha. Yaa ilma keenya dhaabbadhu yaa intala teenya dhaabbadhu janiiti kadhatanii si daddabanii jechuudha isaan. Kadhatanii si daddabanii arra rabbiin jabaa si finna kunoo laal sheekii shariif ba'ee alhamdulillah jechuu jira. Sheekii shariif ba'eeti alhamdulillah jechuu jira. Saniifuu uummanni keenya wanni gartee ijoollee biyya Arabaatii irraa dhufte tun dubbii gaffagooti. Laas uummanni Oromoo irra guddaan keessattuu diyaaspooraan faan waan biyya Arabaa tana ni tuffattan. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tanallee ni tuffattan sigale. Wanni tuffatamuu hin qabne ijoollee biyya Arabaati ani isiniif himu. Isiniin galu sigale. Hayyoonni keenya ka'arraa alaabaa tolchee afaan Oromoo diriirsee kun biyya Arabaa tana ta'anii godhan sigale. Biyya Arabaa tana siyaasaan biyya Arabaa tanarraa deemtu siyaasaa fooyyee miti. Siyaasaas illee balleessitu takkaatas tolchitu jechuudha. Yoo qabachuu beeyte si tolchiti yoo qabachuu hin beekne si balleessiti jechuudha. Saniifuu waan kana tuffattanii gartee hayyoonninis kanneen horii gurguree biyyaa bahee dhiisaan irraa sheekaa butaatu horii gurguree biyyaa bahee yaa'anii jettanii adeeroo kun bar itti gaafatamummaan beeku
namni kun haga qaalee bar ummata dhagarra taa'ee Jawaar Mohaammed arrabsu bar. Jawaar Mohaammed kun haga inni qaaliin beeku mana barnoota inni itti barate hin beeku sigale yuunivarsiitii Jawaar Mohaammed irraa fixe tun gatii isiin qabdu maal akka taate addunyaa irratti inni irraa cufaadha sigale inni Jawaar Mohaammed ta'uma maqaa isaa Facebook irratti dubbise nama akkanaati namni ati firraa eetu namni gatii ta'e beeku bar sin ajjeesu si hidheefa si gorsee minaamin si jeega siriis bar kun sirraa kutaa bar sigale osoomaa fuudhanii sheekka abbutaa kana fuudhanii gaara keessa nageessanii sigale sheekka abbutaa kun hagam takka qaaliin beekamatu manarraa kutuu malee kan uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha ana amma duraan isiniin jee akkuma beekaa keenyarra duullu wallaalaa keenyarratti duuluu qabnaa guyyaan ani isiniin jee barreessee yaadatta sheeka wallaalaa wallaalummaa maalirraa irra duulla jechuu turtan gaafas sigale maalirraa irra duultan jechuudha kanummaan ati firraa eeguu qabdu wallaalaa kana gatii namaan beeku sigale namni kun hagam takka qaaliin beeku namni kun yoo du'e gartee maal fayyadan beeku amma fakkeenyaaf piippiin amma gatii namaan beektu maaliif mee Hacaaluu ajjeefte luukme Hacaaluu du'eemi Hacaaluun duunsan saba hangam takka miidhamee laata arra hawwisoo piippii bakka san qabatee jechuudha warra saba quban qabne warra sabni du'uus dhiisuus irran kaayyanne numaatu faana nagayaa jee saba kanarra wallisu sigale kanaatu as bee jechuudha saniifuu wallaalaan gartee gatii namaa hin beeku kanummaan ati gartee wallaalarraa uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha wallaalaa gartee beekumsa malee beekamtee harkate kana jechuudha kanatti uummatarraa eeguu qabdu saniifuu wanni tun waan laayyoon laalamtee tuffatamtu waan hin taaneef teenyee mari'annee itti ka'amte wanni biyya arabaan tuqamnee jechaa jira uummanni dhuganuuf gala wanni biyya arabaan tuqamne cubbuun uummata kanarratti hojjetamtu uummanni kun walirratti hojjetu sadarkaa gartee gurraanuu dhaga'uu si jibbisiisu dhugatti oromomaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta lammummati jabbireedduu tanaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta jettee sadarkaa ati gartee gurri keetu sammuu teedhiisi gurri keetu waan san dhageeffachurra yaa rabboozuu waan kana dhagahuu baadhee sadarkaa jetturra waan gahamoo namni biyya arabaa kanarra walitti dalaga biyya alaa kanaas walumarra dalagaa beeki garuu biyya alaa kanatti maaliif walirratti hin dalagan seeraa jira biyya arabaa kanarratti seerri isaaniitiis amma fakkeenyaaf intala oromoo takkarra yoo yakki dalagame dhayxee himachuudhaaf waraqaan qabdu takka gurbaa oromoo tokkorra yoo yakki dalagame gurbaan sun dhaqee intala oromoo tana himachuudhaaf waraqaan qabu jechuudha kanaafi yakki babal'ate malee amma biyya tana yoo rakkinni sirra dhufee deemtee himachuu dandeessaa waraqaa qabdaa haganumaaf wayya malee waan isinirra wayyaatiin qabanii beekadhu waan isinirra wayyaan qaban si galee akka namni isin qofa homatu isinitti hin fakkaatin si galee hundinuu tokkuma ifiifuu isin turre jira saniifuu yakkamaa baaftanii qulqulleessitanii kennuun eenyu caalaa isin fayyada jechuudha amma ummannummaan keenya ka Itoophiyaa wajjiin biyya takka qabnu ka Amaaraa kun oromoon ifiifuu mata walirraa murtii maal dheengadda fannootu gartee mataa muree oromoo gartee mukaddiree deemaan jettee min jaaniiti gartee afaan Amaaraatiin hedduu haasa'uun si galee hedduu haasa'u jiranii jechuudha waan ifi walirra goonu sirni Minilik fidee hudduu oromoo ni kabaja Minilik mukattiin keenya beekadhu mataa oromoo garuu wanni mureef ni sodaataa fi mataa mure mataa kana waan ayyaadan jee mataa mure malee harmi oromootiis wanni murameef goototaatu kana luugeena guddata jee sodaa mure malee
akka isin gartee wal tuffachuu wal xiqqeessuu wal gabbuusuu murtan kanaa miti diinni keenya nu sodaata arra diinni keenya garuu dhaabbatee laalee idaan ummanni kun ummata akkanaati inuun jechuu jira afaan beekanitti hiikkatan waan isin laa'if irra fiddanii waliin gootan tana afaan oromootti hiikkatan kana hunda biyya arabaa tana ka jiru Tigree jira Amaaraa jira Amaaraa fi Tigreen gaafa loloo Tigraay san akka wal godhan ni yaadattanii waan bineensi walirratti hin dalayne walirratti dalaganii isaanii gaara Yaman keessa wal qabee kas wal godhu gartee mee arkite Tigree fi Amaara gaara Yaman keessatti viidiyoo wal waraabaa biyya Arabaa keessatti viidiyoo wal waraabaa akkas wal godhu biyyatti Amaara irratti kana gootan Tigraayitti kana gootan jee isaanii kas wal godhu gartanii isinii waan irra wal dhaben beeyne isinii takkaa hijaa wal godheen beeyne isinii takkaa akka Tigree fi Amaarri wal godhe sanuu wal godheen beeyneetu diina walitti ta'anii akkas wal godhan osoo biyyatti namni Harargee fi namni tokko akkas naannoon tokko akkas wal godheefa fiddanii jiraa wal gubdanii jechuudha mee laala ummatuma ollaa keessan sigal Gaambeellaatu Suudii deemu jira Afaarii Suudii deemu jira isaanii dhaabee intala Afaar qullaa dhaabee isaanii viidiyoo waraabu gartee qullaan tara Amaaraa Amaarticha asirra poosti godhu gartee qullaan tara Tigree asirra poosti gootu gartee keessattuu ummatuma keenya ka amantii muslimaa himatu kana karakkoo qabu Even ijoolleen Oromoo ta kiristaanallee nagaa qabdi. Nuti Shawaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Wallaggaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Goggog. Boo qaanfadhaa. Namni isin taajjabeef qaanfadhaa. Sanuu bara akka waan mataa qabdu mataa maraa dhuftee bakka silaa miidiyaarraa dhokachuu qabdu qaanoytu akka gootadhaa datti bara. Siila. Akka gootadhaa datti. Mee sirra naftanyaa maarree naftanyaa jetta yoo dhiira taate deemiti nama biroo akkas godhi. Dhiirummaa yoo qabaatte. Miskiina obboleessa keetii ka nyaateetu garaan dhugin. Aboo ozoon nan qalle dura yaaboo bishaan na kenna nyaata na kenna ka jiru ka garaa beela ka qaamni isaa kunuu kanatti laa kunuu addaati. Kana fidee arsiidha jee ka arsii tanaa maalummaa irraan beeyi. Kana fidee Harargeedha jee ka Harargee tana maalummaa siitu irraan beeyi. Kana wallo jee fidee sii galee miskiinticha kana qallaa. Ka wallo tana maalummaa isaatu irraan beeyi. Fidee achitti halaalchise duratti. Mee ifqaanfadhaa namni isin taajjabe addunyaan guutuun isin taajjabde even arabni keessa jirtan kunillee isin ifatee jira. Suudi Arabiyaa wallaahi billaahi biyya Arabaa isin hin beeytan malee osoo beeytanii biyya Arabaa dahabaan siidaa jaaruuf qabdan biyya keessatti. Aboo nama kophee kaayyachuu hin qabne nama huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye meeqaa Suudii dhaqee dalagatee huccuu jijjiirrate. Biitikka Suudi Arabiyaa ummata keenya dandeeyse ni jirti dhugatti. Biitikka Yaman ummata keenya dandeeyse ni jirti. Atii namni salaam aleikum siin jenneetu Suudi Arabiyaa dhaqee dalagatee qorqorroo jaarratee mana bireedaa jaarratee bar gosti tee assalaam aleikum siin jette gosa kanarra jettu kun si gale jinniin sitti haa gootu. Maarre Harargee kanatti jettu kun Harargeen dhalachuu keetuun beeytu bar. Suudi Arabiyaa tanaatu bar akka ati dalagattu dalagaa si uumte biyya akka keessa dalagattu biyya akka keessa jireenya kee jijjiirtu kabaju qabdaa bari fiise osoo beeyte wallaala nin beeyne malee ati akka obboleessi kee haafelleen ummata kabajaa qabu janii dhufee dalagatu biyya tanaafuu kabajaa kennuu qabdaa barati. Ati gartee gaafa biyyaa dhuftu ajaa namni funyaan qabatee si bira kutuutu arra makiinaa keessa hoggii teessu anamma akkaan dur keessa jiruuf amma Ameerikaan natti jannata as dhufeetiin jijjiiramee jechuudha.
kabajaan kennaafi jechuudha. Ameerikaa fi uummata Ameerikaatiif illee sigal. Si kophee jijjiirratu hin qabneetu dhufee Suudii Arabiyaa dhufee foon namaa baasee lafee namaa baasee huccuu namni uffatee nama fakkaate. Sigal. Kaduraan cittoo ofirraa hooqaa ganda keessa deemu. Kaduraayyoonii fi laaqana nyaate hiraata shawwadee rafu sigal. Biyya akkasii keessa dalaydu bar kabajaa godhu qabda ifiifuu kabajaa itti godhu qabda bar. Beeyta akkasii. Biyya akkasii chaansii si uumte, biyya akkasii dalagaa si uumte, hiree si gartee sirraa jireenya jijjiirte kabajaa keessatti uumuu qabda malee yakka keessa dalaydee akka uummanni biyya sanillee mootummaan biyya sanillee uummata kee jibbu godhuun qabdu jechuudha. Uummata Itoophiyaa jedhamu jibbullee godhuun qabdu jechuudha. Mee dhaabbadhaa ilaala. Rabbi isin haa qajeelchu wallaalaan quufes laa'u rabbiin aboojaa jedhanii haganumaan isiniin jechuu dhufe sagantaa itti aantu yoo rabbi janga wali jechaanu jabaadhaa informeeshina qabdan as erga miidiyaa keenya kanaas Shinnigaa Shawjaa liinkii asirra isinii kaa'e gabboo aatii gartee subscribe godha harki keessan fayyaa harkatu tokkummaa keessan jabeeffadhaa tokkummaa wanni caalan jirtu kan isin injifattanii heddummina ozoon hin taane tokkummaani Tigreen irraa kan sodaatamu jirtuuf Tigreen diinagdee harkaan qabne waa takka harkaan qabne wanni sodaatamtuuf waan tokkummaa qabduufi jechuudha wanni abiyyi dhaqee ittiin buuneef har'a Oromoon tokkummaa waan hin qabneef wallaggi dhumaa jirti jechuudha. Giddaa ayyaanatti gartee namoota dhume harkitanii jirtan jechuudha. Hangar guutee nama dhume harkitanii jirtanii jechuudha. Dhimuma tana keessa. Amma kaleessa narsii warra nama deessisu kana gartee warra qalama malee waa takka qawwee harkaan qabne diinni manarra deemee mataa keessa dadha'u jira jechuudha. Kana hunda maaliif naannoon Oromiyaa guddina kana qabdaa maa saaxilamte waan tokkummaa hin qabneef tokkummaa keessan jabeeffadhaa hayyuu keessan dhageeffadhaa rabbii keessan abbadaa nagaan nu jiraadhaa.